har'aaf qabnu kunoo. Naannoo uummattoota kibbaa keessaa hanqinni rooba arfaasaaf birraa waan uumameef godinaalee 5 aanaalee 4 keessatti hongeen mudachuusaa Komishinni hooggana hojii sodaa balaa naannoo sanaa beeksisee jira. Sababaa hongee sanaan hanqina nyaataaf kasaaxilaman uummata miliyoona 1.3 itti dabaluudhaan uummanni miliyoonni 2.4 itti dabalaa deeggarsi godhamaafii jiraachuuf midhaan raabsamaa jiraachuu Komishinar Gaantaa Gaami'oo dubbachuu isaanii Yoonaattaan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Ivory Coast daangaa Burkina Faso waliin qabdu irratti eegumsa cimsaa innaa jirtu kanatti dhalattoonni Fulaanii shororkeessota jedhamuudhaan humnooti nagaa eegumsaan adamsamaa jiraachuu dubbatu. Gareeleen mirga namaaf falman tooftaan cimaan akkasii daafoo qabaachuu mala jechuun akeekkachiisanii lootee seentotaaf bakka mijataa nama itti fo'atan ta'uu malaa jedhan. Daangaa Burkina Faso cina kan jiru maadheen waraanaa gareelee hidhataniin erga haleelamee booda mootummaan Ivory Coast loltoota hedduu gara kutaa biyyattii gama kaabaatti ergee jira. Haleellaalee hedduun ka cina isaatti raawwatame magaalaa Koongiraa kanneen dhufan namoonni Fulaanii VOA'n dubbise humnootii mootummaa dhiyeenya gamas dhaqaniin warreen Fulaanii hedduun hidhamuu dubbatu. I was lying outside one day. There were many of us, and there were also women in the house. Then we saw 2 large vehicles arriving. The soldiers stopped us first, and then some others before firing into the air and beating us. Mana keessas dubartoonni turan. Sana booda konkolaatonni guguddoon lama dhufu argine. Loltoonni gara samiitti dhukaasuudhaan rukkutuu jalqaban. Nu hidhanii bishaan nutti naqan nu reeban. Haga galgala keessaa sa'a tokkootti yookaan lamaatti aduu keessatti nu qaqaa'olanii nu bira deeman. Waraanni gamas qubachuu isaa durallee nagaan naannoo sana akka ture kanneen dubbatan keessaa Amaadaa'uu Sibidee akkas jedhu. Before the arrival of the new military, everything was fine. We had no problems with the authorities and security forces. But since their arrival... Waraanni haaraan utuun dhufin dura waan hundinuu gaarii ture. Aanga'ootaaf humnoota nageegumsaa waliin rakkoo hin qabnu turre. Garuu isaan eega seenanii booda warri Fulaanii ni hidhamu. Shororkeessota ittiin jedhu. Qonnaan bultoonni Fulaaniif hawaasa tikfattee bulaa gidduu ka jiru wal dhibdeen yeroo dheeraa gareen warra jihaadaa walitti bu'iinsaaf itti gargaaraman jechuudhaan xiinxaltoonni dubbataniiru. Adda baatonni lammiiwwan Kaameruun afaan Ingiliffaa dubbatan namoota yakka gara jabinaa isaan dalagan morman yoo xiqqaate namoota 12 ukkaamsanii butan. Adda baatonni kun mootummaa biyya namni irra jireessi afaan Faransaayii dubbatutu mormitoonni kun hojii isaan hojjetan gatii akka dhabsiisaniif mindeesse yoo jedhan aangawoonni garuu himannaa sana haalaniiru. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti innaa hokkara adda baatonni waggootaaf geggeessan namoonni 3,300 yoo ajjeefaman kanneen 750 ta'an immoo biyya ofii keessatti qeerraa buqqaaniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Aangawoonni daandii baaburaa Yuukireen haleellaa rookeettii Raashaan buufata baaburaa imaltootaarraan geesseen namoonni 30 ta'an yoo du'an kanneen biroon 100 madaa'uu beeksisan. Daandiin baaburaa sun namoota bakka balaan itti dhaqqabeerraa baasuuf tajaajila. Rookeettiin 2 buufata baaburaa Kramatorsk keessaa haleeluun ibsamee jira. Namoonni 1,000 lakkaa'aman gara bakka amansiisaatti deemuuf jecha buufata baaburaa sana turan jechuudhaan bulchaan naannoo Donetsk dubbachuu isaanii Reuters gabaaseera. Pireezidaantiin Komishina Gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyeniif hoogganaan imaammata alaa Gamtaa Awurooppaa Joosef Borrell deeggarsa qaban mul'isuuf jecha gara Kiivitti innaa qajeelan Gamtaan Awurooppaa jimaataarraa ugguratti dabalaa Raashaarra kaa'uusaa beeksisee jira. Tarkaanfiiwwan haaraan kun cileen dhakaaf mukaa akkasumas keemikaalonni gara biyyattiitti akka hin seenne kan ugguruuf baankilee Raashaa 4 waliin daldalli akka hin geggeeffamne uggurri irra kaa'amee jira. Loltoonni Raashaa kanneen Yuukireen keessaa Yuukireen gama kaabaa keessaa ba'uudhaan gara Beelaarusiif Raashaatti deemuu isaanii ministiriin ittisaa Biriteen har'a beeksisee jira. Kan haaraa haadha murtii mana murtii muummicha Yuunaayitid Isteetsi ta'uun muudaman Keetaanii Biraawun Jaaksan muudama isaanii seena qabeessa laalchisuudhaan jimaata har'aa Waayit Haawus irra haasaa dhageessisuuf jiru. Pireezidaantii Joo Baayidaniif ittaantuu pireezidaantiin Kamaalaa Haaris isaan waliin ta'uudhaan qooda olaanaa Jaaksan mana murtichaa keessatti qabaatan yaada leellisu kennuuf jiru. Sanatiin Yuunaayitid Isteetsi kamisa kaleessaa 953-47 Jaaksaniin filachuudhaan dubartii lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa jalqabaa mana murtii olaanaa biyyattiif muudaman taasisee ni jira.
jaaksan filatamuuf sanatii keessaa sagalee walakkaa kan qaban deemokiraatonni sagalee itti dabalaa kan haaris barbaaduu baatanis haaris yeroo seena qabeessa kanatti dhiyeenyaan hordofaa turan riippaabilikaanonni 3 suuzaan koolins liisaa murkooskiif miit raamniin kan waggaa 51 haadha murtii kanaaf sagalee ka kennan yoo ta'u seenaa mana murtii muummichaa keessatti nama gurraacha sadaffaa ta'aniiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddariittiin yuunaayitid isteetsi liindaa toomas giriinfiild boonuutu natti dhaga'ama miira kootu qeera jechuudhaan VOA'tti himaniiru. jaaksan dubartoota haadhotii murtii mana murtii olaanaa keessaa sootomaayer kaagaaniif eemii koonii baaretitti dabalamuudhaan yeroo jalqabaaf manni murtichaa dubartoota 4 walfaana akka qabaatu taasisaniiru. oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Galatoomituu jubee hordoftoota keenya immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceena.